warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu bina kenni keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna. Odeeffannoo tokko badee isiniif dhufee jira. Odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan gahu waa'ee ijaarsa manaatiin wal qabateeti jechaadha. Gaafii hedduu keessanii kan ta'e keessattuu karaa koomentiitiin namoonni baay'een gaafataa turuun keessan ni yaadatama. Guyyaa har'aa kallattii mana odeeffannoo kana isin biraan gahamu xumura qophii keenyatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa odeeffannoon kun wanta nama hundaa fayyadu waan ta'eef hiriyoota keessan biraan gahuudhaaf share godhaati wal biraan gahaa isiniin jira. Akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf jaaletti ijaarsa manaatiin odeeffannoo wal qabatu isinii qabadhee dhufee jira. Kana jechuun qarshii muraasa qabannee mana akkamii ijaarrachuu dandeenya yookaan immoo qarshii muraasni mana akkamiin ijaaruu danda'a kan jedhu qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Qarshii 350 yoo qabaanne mana akkamii ijaarrachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Akkuma tambileeni irratti argaa turtanitti qarshii 350 qabaanne mana akkamii ijaarrachuu dandeenya, qarshiin kun wanta akkamii nuuf hojjechuu danda'a kan jedhuudhaaf deebii isaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Egaa odeeffannoo keenyatti yoo seenne akkuma jalqabarratti isiniif kaasetti qarshii 350 mana luukii 52 akkamitti akka ijaaruu dandeenyu isin biraan gaha jechuudha. Egaa qarshii hamma kana yoo qabaanne qarshii 350 yoo qabaanne mana luukii 52 ijaaruu dandeenya. Mana luukii 52 kana immoo maal itti gochuu dandeenya yookaan immoo sadarkaa kamirraan nu gahuu danda'a qarshiin kun kan jiru tartiiba kanaan isin biraan gaha jechuudha. Egaa manicha luukii 52 qorqorroo noormaalii ta'een mukaan ijaaruu ni dandeenya jechuudha. Qarshii 350 yoo qabaanne garuu kana gaditti nu ijaaruu yookaan immoo nuuf geessuu hin danda'u jechuudha. Egaa jalqabarratti manicha kanaaf yookaan luukii 52 kanaaf qarshii hammam nu gaafata dhagaa isa jedhuudhaaf dhagaa qarshii 10,000 nu gaafata yookaan immoo qarshii 10,000 nu gaafata jechaadha dhagaa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya gaafii lamaa fi deebii inni ta'a jechaadha. Odeeffannoo guyyaa irraa qabadee isin dhufe namoota qarshii muraasaan mana akkamii ijaaruu dandeenya jettanii fi namoota mana luukii 50 qarshii hammamiin ijaarrachuu dandeenya jettanii gaafatanii kallattimaan deebiin keessan kana ta'a jechaadha. Egaa akkuma jalqabarratti isinii kaasetti dhagaa manicha kanaaf nu qarshii 10,000 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Manichi mukaan kan ijaaru jechaadha. Kutaa lama kan qabuu fi saaloonii yookaan immoo hagichisa meetira 7 kan ta'e jechaadha. Bal'aa kan ta'e fi kutaa babal'aa 2 of keessaa kan qabudha jechaadha. Manicha luukii 52 kuni simmintoo manicha kanaaf nu gahu kuntaala 30 nu gaafata jechaadha. Yeroo kana kuntaalli tokko qarshii 650 gurguramaa jira gabaarratti. Walumaa galatti simmintoo manicha kanaaf nu gahu liishoo lafa isaa irra dabalatee girgiddaa isaa ashawaa gara fuudhaa fi walumaa galatti qarshii 19,500 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Kana jechuunis qarshii kuntaala 30 nu gaafata. Kuntaalli tokko yeroo kana gabaarratti qarshii 650 gurguramaa jira jechaadha. Ittaan suudhaanii manicha kanaa fi ashawaan nu gahu makiinaa tokko sinotiraakii tokko nu gaha. Sinotiraakiin tokko yeroo kana gabaarratti qarshii 6,500 gurguramaa jira jechuudha. Walumaa galatti makiinaa tokko bituudhaaf qarshii 6,500 fi qarshii 6,500 yoo qopheessan nu gahu ashawaa qarshii amma kanaan nu gahuu ni danda'a jechuudha. Ittaan suudhaanii balbala manicha kanaaf nu barbaachisu qarshii hammamiin nu gahuu danda'a isa jedhuudhaaf balbalichi manicha kanaaf nu barbaachisu kan sibiilaa jechaadha. Qarshii kaaree 15.6 ta'a jechaadha. Balbala guddaa tokko balbala xiqqaa tokko ofirraa qaba foddaa tokko qaba. Walumaa galatti kaaree 15.6 jechaadha. Yeroo kana akkuma guyyaa darbe isin biraan gahetti kaareen tokko qarshii 3,000 hin dalagamaa jira jechaadha. Walumaa galatti balbalicha mana kanaaf nuuf ta'uuf qarshii 47 nuuf gaha jechaadha. Balbalichi mukaa qarshii 8,000 balbala tokko nu barbaachisa. Walumaa galatti balbala mukaa dabalatee balbala sibiila daawwitee isaa osoo hin dabalatin qarshii 55 nu gaafata jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Ittaan suudhaan gilaas yookaan daawwitee manicha kanaaf nu barbaachisu jechaadha. Balbalichi alarraa kan sibiilaa kun akkuma beekamutti daawwitee barbaada waan ta'eef daawwiteen isaaf nu barbaachisu qarshii 19,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Yookaan immoo qarshii 19,000 nu gaafata jechuudha. Egaa manichi kun mukaan kan ijaarame jennee jirra. Mukaawwan ijaaraaf muka hedduudha kan gaafatu. Mukni kunis qarshiitu jiru qarshii hedduu nu gaafata jechaadha. Walumaa galatti muka manicha kana nu gahu gosa muka kamuyyuu dabalatee muka dhaabaa muka maagaraa fi walumaa galatti gubbaaf jala ijaaruudhaaf mukni manicha kana nu gahu gara qarshiitti yoo jijjiiru qarshii 46,000 nu gaafatu. Kan immoo qarshii 46,000 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa naannoo tokko tokkotti biyyeen ni bitama. Yeroo herreega akka kanaa isin hojjedhu namoonni hedduun biyyeen ni bitama. Herreega biyyees maaf hin galchine jettanii komii dhiyeessuun keessan ni yaadatama. Innis dhugaadha. Naannoo tokko tokkotti biyyee bituun wanta hin jirree fi
bira darbaa kanaaf naannoo biyyeen itti gurguramutti fakkeenyaaf magaalaa Shaashamannee naannoo magaalaa Shaashamannee fi akka Hawaasaa kanatti biyyeen ni bitama jechaadha. Herreega san irra dhaabbachuudhaan qarshii 6,000 ni gaafata jechaadha manicha. Kanaaf biyyeen bitamu harka ogeessaa osoo hin dabalatin ogeessa dhoqqee itti osoo hin dabalatin bittaan biyyee qofti qarshii 6,000 isin gaafata jechaadha. Ittaan suudhaan qorqorroodha. Qorqorroo manicha kanaaf nuuf gahu egaa ittaan suudhaan qorqorroodha jechaadha. Qorqorroon tokko yookaan ammoo qorqorroon firiin takka qarshii 500 gurguramaa jiraachuu isaa simbiraan gahee jiru odeeffannoo isaa. Manichi keenya qorqorroo 52 nu gaafata waan ta'eef walumaa galatti qarshii 26,000 yoo qopheessine nuuf gaha jechaadha. Egaa ittaan suudhaan manichi mukaan ijaarame waan ta'eef gosa mismaara hedduudha kan inni gaafatu walumaa galatti akka herreegniitii dalagametti qarshii 5,000 nu gaafachuu ni danda'a. Ittaan suudhaan kornisii fi warroonni kornisii jigsamii gubbaa isaa galchuu barbaadanii fi lafa isaarra seeraamikii galchuu barbaadan jechaadha. Kornisiin gubbaa isaa nu gahu qarshii 35,000 jechaadha. Kanatti osoo hin darbiniin dura manni keenya lafa kaaree 78 irratti kan dhaabbateedha jechaadha. Kaaree 78 irra dhaabbatee kornisii fi seeraamikii yeroo hirreennu kaareedhaan hirreenna waan ta'eef manichi keenya kaaree 78 irratti dhaabbate. Kaareen takka yeroo kana qarshii 450 gurguramaa jira walumaa galatti qarshii 35,000 isin gaafachuu ni danda'a kornisiin isaa jechaadha. Egaa seeraamikiin yookaan immoo shaklaan lafarra galu kaareen takka qarshii 500 dalagama yookaan immoo qarshii 500 bitama harka ogeessaa odoo hin dabalate walumaa galatti isa bituudhaaf qarshii 39,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a. Ittaan suudhaan qalamii chaakii yookaan immoo kwartisii qarshii 15,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Warroonni mana fincaanii keessaa barbaadanii fi meeshaalee shaaworii keessa manaatti barbaadanii fi mana fincaanis keessa manaatti barbaadanii meeshaalee isaa bituu fi dalagsiisuudhaaf qarshii 35,000 isin gaafata. Shiboo elektirikii mana keessan keessa harkisuu fi manicha jigsamii kornisii galchuu yoo barbaadan shiboo elektirikii hedduudha jechaadha kan inni isin gaafatu. Walumaa galatti qarshii 5,000 geessuu ni dandeettan jechaadha. Isa kanaan kana wajjenne mana fincaanii keessa manaatis yoo qaban alarraa jiraachuun isaa dirqama waan ta'eef mana fincaanii alarraa kana dalagsiisuudhaaf akkuma yeroo hedduu isin biraan gahaa turetti qarshii 15,000 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa meeshaalee manicha kanaaf nu barbaachisan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana jechaadha. Kaffaltii ogeessaa kaffalamu osoo hin dabalanne bittaan meeshaalee mana kanaaf nu barbaachisan bituudhaaf qarshii 340,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Kana jechuun warra kornisiis barbaadanii seeraamikii lafa galchuu barbaadanii mana fincaanii keessaa fi alarraanis shaaworis keessa manaatti warra barbaadan jechaadha bittaa meeshaaleetti qarshii 340,000 kan isin gaafatu. Ogeessi mana kana nu ijaaru akka amma jennetti ulaagaa kanneen hunda nuuf guute mana fincaanis dabalatee shaaworis dabalatee seeraamikii fi kornisiis nu galchuu dabalatee ogeessi mana kana nu ijaaru qarshii 120 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Walumaa galatti manicha keenya kwaalitii kan qabu kan ammoo meeshaalee amma isiniin jedhe kan hundaan ijaarsisu yoo barbaanne lafa isaarra seeraamikii galchuu fi mana fincaanii keessa manaatti galchuu shaaworii galchuu dabalate walumaa galatti waan mana kanaaf barbaachisan hunda gochuu yoo barbaanne qarshii 460 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan warroonni mana fincaanis dabalate keessa manaatti jechaadha. Mana fincaanii keessa manaatti shaaworis kan hin barbaanne mana fincaanis kan hin barbaannee fi gubbaa isaarrattis kornisii kan hin barbaanne kornisii seeraamikii kornisii jigsamii kan hin barbaanne kornisii gosa biraatti fayyadamu kan barbaadan jecha fi lafa isaarra shaklaa yookaan immoo seeraamikii galchuu kan hin barbaanne haaluma giddu galeessa ta'een ijaaradha warri jettan qarshii 350 akkuma jalqaba isinii kaasa sanatti qarshii 350 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan sadarkaa sadaffaa irratti mana fincaanii keessa manaatti fi shaaworis kan hin barbaanne garuu kornisii barbaadanii seeraamikii ammoo galchuu kan hin barbaanne qarshii 385 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan sadarkaa afuraffaa irratti mana fincaanii keessa manaatti barbaadanii kornisiis barbaadanii garuu seeraamikii kan hin barbaanne yeroo baay'ee namoonni akka kanatti dalasiifatan waan ta'eef keessa manaa minxaafiiwwan gosa garaagaraa afata gosa garaagaraa afuu waan dandeettaniif seeraamikii galchuun wanta isin barbaachisu miti jechaadha. Kanaaf isa dhiiftanii mana fincaanis keessa manaatti galfattanii gubbaa isaarras kornisii akkuma jalqabarratti isin kaasetti jigsamiidhaan galfattanii seeraamikii qofa keessaa hambisuu yoo barbaadan qarshii 420 yoo qopheessitan isiniif
galuu isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraa qabadee isin dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana irra deebuudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan maaliidhaa fi odeeffannoo hedduu wanta isin fayyadan jireenya keessaniif isin barbaachisan hedduudha jechuudha YouTube chaanaalii keenya irraa argachuu kan dandeettan. Odeeffannoo guyyaa irraa qabadee isin dhufe kan hanga ammaa hordofaa turtanii waan hortaniif galatooma galanii keessan jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.